takkat lakkaaysan hin jirtu. Maal gootare? Maal nyaattare? Maal dhugdare? Maal haqdare? Maal fincooftare? Birrii kaffalta bar. Fincaan birrii kaffalta. Fincaan birrii kaffalta bar. Kan mana ani giiftii tokko gisee mana madaamii jiru kun na guute hudduun koo akkana godhata bar. Giiftii tokko hudduun na sirbee hudduun koo akkana godhata. Daalleen koo giiftii tokko gisee mana madaamii jiru kun boqoon na guute mee mana akka haati tokko gaallabte torbee lamatti. Giiftii ta'e maal gaa? Maaltu natti bu'u? Boqoon koo akka jirame mee lakkoo tokko barreessaa warra akkanaa miti keejiin jettan. Of course yaame. Mee of course yaana barreessaa an akkana jiraa hin gaddame. Maal taate? Ufitta yaada gaa saamunaa kan yaadu hirriba maaltu na qaba? Hirriba maaltu na qaba? Hirriba maaltu na qaba? Maal taate kan jettu? Mana kiraata yaada, gabaan irraa bitamtu na yaada, of qobaa rafuu na yaada, qobaa nyaachuu na yaada, maala nyaadha na yaada, bishaan dhuguu na yaada, isaan qabaa na gargaaramoo asitti. Biyya gali biyya hoonan gale maal hojjedhe? Biyya hoon gale tanaa hin qadha nan gaallaba. Maal giftoo maala yaadatan bul halkanii tun balbalan bantu'i kan kireeffatee banaa balbala. Si galee akkanatti yaadi. Akkanatti yaada. Warna jaalattanii yoo na jaalattanii warna jaalattan gette bicooni. Warna jaalattanii warna jaalattan si jaalannaa lubbuu warna gettanii narraa bitadha. Waan qabdan irraa fakkeenya gama qibaatti kanallee birrii 10 gisee narraa bitan na fayyadaan ana ishi. Birrii 10 takka gisee narraa bitan an na gargaara. Akkuma biyya suuqiitti jechuudha. Qoricha viitaaminii narraa bitadha, uffata narraa bitadha, jajjabeessa warna jaalattan jechuudha bakka. Tiijii koo kana sii jirraa naan jaa birrii naan ergadha, kaargoo naan ergadha bakka wanni namni hojjetu kana na gargaara. Wanni isin kadhachuu qabu kanu bakka. Maal yoo rakkadhees waan kufes bara isin kadhachuun koo nafu. Garuu ani jabduudha. Jilbiffadhu abadaanii. Nan qaba galata rabbi biyyaayis nan qaba asiis nan qaba gooftaa galatnaa ga'u namas naa kennee rabboo namna jaalata. Hamman galutti amma irsa kee fidadhutti gaafa irsa kee fidadhan uffataa isan jiraadha irsa kee fidachuufanii hammasitti qibaatii tanatti birrii 10 irraa xalabadhaa isiniif fidaa. Buna nan qaba, ixaana nan qaba, qimamii bunaa nan qaba wannoodha. Maqaa isaa kan matatti dibata sanii talbaa nan qaba, abishii nan qaba, buna Itoophiyaa nan qaba. Bakka hin jira miti xeenegdaamii nan qaba. Ixaanni hin jira ka Itoophiyaa dhufee. Qorichi nama furdisu hin jira, kan nama uqqisu hin jira. Kanaan wannuma bitachuu namarraa gartee warruma madaamii keessan irraa bitachuu barbaadan kana kaldii dhugaan beekamu dhuguma mee lubbuu rakkoo hin beeku. Rabbi na haa nyaatu afaan koo haa citu ati dhugaa dubbattaa afaan miti kee haa citu. Mara kun kanaan jaani suuqii qabdaa naan jaa dhugaa rabbi. Isin fafida isin ufeeta isin laalamu warra rakkattan amma ufeeta isin laalaa. Isin laala ufee bakka isin jirtanitti taraa ufeeta isin laala. Dhugaa rabbi isin laala. Warra natti yoo jirtan isin laala. Waan tokko isin irraa fuudhee isin laala. Dubaayin jira gara biraa erguu hin danda'u qoricha furdinaatti uffatas nan qaba uffata tuutaa jakkeettii waan adda na biratti argachuu dandeessu. Ani garuu jaaladhu. Kunoo akkanatti kunoo laala jalsan hin jaaladhu. Maaliifin uumaadha gaaban tunduu uumaadha miti jedhani. Ani Itoophiyaattis rakkadheen beeku oduun midhaan warra kiyyaa gurguruu oduun xaafii hatee gurguruu boqqolloo hatee gurguruu odoon ani siin jennu sijjammar mala si gootaati sitti dubbadhee ani immoo minni miqqanya sitti maan jiroo sijjammar osoonan xaafii warra keenyaa hatee gurguruu boqqolloo warra keenyaa hatee gurguruu gootaraa isaanii uruu osoon oogdii isaanii hatuu biyya arabaa kana hin heerumu jeetan biyya amma asis dhufee jenna an rakkoon beeku dhugaa rabbii rakkoon beeku dhugaa kiristoos rakkoon beeku rakkadheen beeku abadaan mana madaamitiitis rakkadheen beeku asittis rakkadheen beeku ani rakkoon beeku rakkoon asiin jiru beela osoo hin taane kunoo akka bitaagaa ani duraan giseen boqqolloo gurguru Itoophiyaatti gisee midhaan gurguru dhugaa Yesuus kiristoos fannoo haadhatiyaa gaafan cittoo gaafan midhaan gurgurus wannan barbaadellee gaafan gurguru narraan kawwana biyyatti qabadheetuman taa'ulee taffaa namaa kenna akkootti rakkasatti gurgureetan galaan. Maaliifin hunduu hannoo qaba gaa. Hunduu irraa bareedu qaba bara. Ana kolfa malee ciqiin irraa bareedu siqiqiin danda'u. Amma ijjedhee gana laayifii gubbaa ijjedhee takkaan kafana isitti agarsiise maaloo bitaagaa jechuurra isin gorsuun natti naa salphataan dhugaa Yesuus. Ani hin beeku waa shiqixqixaamii rakkadhee ani shiqixqixaamuu hin beeku ani. Dhugaa rabbiin rakkadhee yookiin galeetan ani abbaa warra kee hajjiin achumatti daa malee ani ciqiqiqii kanan barbaadu. Dubaayin jira lubbuu. Dhugaa rabbii narraa bitaa hin beeku bar
rakkotti hin beeku gaan ijjedhe hamma mi'amma gurreeffaa miksina sirraa beena arrabsan. Rabbi kuno gurreeffaa miksina sirraa beena ijoolleen itti bilbiltee amma sirriitti seenaa agarte ati maaliif nama gorsitaa gabaa keen gurgurattu akka namaatitti maa afaan bantaa in gurgurattu in beeksiftu beeksisa hojjettu viidiyoo itti agarsiiftu uffata gurgurtuu naan jedhan ani beeku dhugaa rabbiin isin gorsuun naa qallalaan galatoom lubbu geemiin taphattu naan jedhu rabbi kuno. Ayin dandau cinqii dandau cinqii nama rakkisuus hin danda'u ana maal geemii taphachuun ana geemii taphatee hababaa isin kaatu agartanii beektu hin jaaladhu gaan ani hin jaaladhu maaloo taap oromoo koppiling nama cinqii hin jaaladhu ani maaliifin akkuma keessatti nama yaadan namni hojii dhiisee hom taap koppiling naa godhan namni maa geemii taphanne maaf akkanan goone maafi beeksisa kan keen beeksifne amma nama 40 fi 50 na laalaa jira amma maannaan jiran kaleessa gurreeffaa nu nama 100 nu laalaa nama 100 sanii waan baay'ee itti gurgurannaa naan jiru agartanii amma warra asirratti nama 100 giseen argu na bira ufuu barbaadu isinii galee maaliifiin gabaa ofii gurguratu gaa ani immoo gabaa osoo hin qabu gabaa kudhista isin gorsa namni 100 kana keessaa namni lama osirraa bitatu si fayyada ati maaliif beeksisan hojjanne maaliif nama wajjiniin teessee afaan bantanaan jette ijoolleen giseen asirraa beena arrabsan nuti nama 4 taa'ee nu laala nama 4 sanitti kaargoo ergannaa nama 4 sanitti birrii erginaa fi nama 4 waan baay'ee irraa fayyadamnaa ati nama 4 taa'ee si laala maal hojjettaa maa afaan bantee isaan gorsitanaan jedhu ani as keessa namni takka kana raabita naaf gaa cinqii namatti hin baay'isuuf ofii kiyyaaf canqamuun barbaadu namas cinquun barbaadu akkanumatti gisee naa beektan hin raabitadha akkuma katti jechuudha akkuma amma jiru katti taa'anii akkitti ganaa mana koo dura siisitti agarsiisee maalan beeka lubbaan ganaa akkatti isinitti agarsiisee ganaa isin cinqee taapkoodhaa gaa maaloo 15 bitaa gaa 17 fidaan isin yaadetani kanaafuu akkanumatti gisee na laaltan na raabita. Buna nan qabaa, hixaana nan qabaa, qimamii nan qabaa akkanumatti warri garaa koo keessa beektanii osoo rakkatin narraa bitaa. Odoo isin rakkisin jechuudha. Kaargoos nan ergaa, birriis nan ergaa, waan namni hojjetu hundaan hojjedha. Waan namni qabu hundaan qaba. Waan barbaaddan fakkeenyaaf waan suuqiidhaa barbaaddan waasaappiin koo profaayilii kana jala jirametti gorsaafis isiniif fayyadaa. Rakkoo osoo hin taane maal qabdatii jedhaa qoyatiin bilookisii godha. Goottati. Soon bibbaa keetii si'aa'ii ta'u immoo maagaa. Besi citto jaati saapidhaanii dhugaa rabbii waan baay'ee na bira argatta waan baay'ee na bira argachuu dandeessanii shiroon isin jira barbarees biyyaa fidaa jira garuu shiroo asiin bitu'anii shamaadha kaaseeti na akkanumatti na laalati narraa bitadhaa ishi lubbuun kosii jirraa I love you afaan keessan kun nagaa bar udu namni ibbaa afii kun waan takka takka narraa bitan dureessa bar gaafa dhufii kiyyaa duroome immoo hin boonu gaafa makiinaa bitan dhufee isin laala oofee jechuudha. Malu bu malu na mul'isa hin bittu malu bu hin bittu seetti mul'isa